Ani dursee hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo haa baay'atu jechuun jaalladha. Kaleessa dhiphinaa baay'ee keessa ceesisee addanaan ga'ee karaan nuyi darbinee dhufne karaa darbamu mini garuu ayyaanni waaqayyoo nu baay'annaan karaa eenyullee darbuu hin dandeenyerraa darbinee addana keenye. Kanaaf daqiiqaa muraasa yaada keenyaan fuula waaqayyootti kenninee waaqayyoon daqiiqaa tokko waaqayyoon kadhanna. Sagalee kana keessatti akka ulfinni waaqayyoo argamu. Yaa waaqayyo sagalee keen dhaloota kan fayyistu, dhaloota kan hiittu, sagalee kee irratti amanamtee waan haaraa kan hojjettu dhiiga oolichaan galanni siif haa ta'u. Namoota waldaa kana keessa yeroo kana jiran hafuurri kee, abiddi kee, ayyaanni kee isaan irra haa ta'u. Yaa waaqayyo dhaloota sagalee kee amanatanii jiraataniif ulfinni kee haa dabalamu. Yeroo kana dubbii kee dhageenye akka ittiin jiraannuuf ulfinni kee ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Waan hundumaaf si haa galatu. Ulfaadhu kabajami. Humna dhiiga oolichaatiin ameen. Egaan sagalee waaqayyoo macaafa seera uumamaa boqonnaa jalakkoofsa sagalirra gaafa laaltanii waaqayyotu nama barbaada ture. Nama argadheedha waaqayyo irratti gaafa argitan. Ani mata dureen irratti dubbadhu yeroo kana bara darbu keessatti hafanii jiraachuu mata duree jedhudha. Bara darbu keessatti hafanii jiraachuu, barriin darba, haalliin darba, yeroon darba, maal ta'uudha? Bara fu keessatti yookaan bara darbu keessatti hafanii jiraachuudha. Kiristaana jechuun nama Yesuus Kiristoosiin amane jechuun waan darbu keessatti hafee kan dhaabbatudha. Kiristaan haala yerootiin raafamu kiristaana miti. Waan darbuun kan raafamu kiristaana miti. Qilleensa yerootiin kan oofamu kiristaana miti. Kiristaanni tokko haala darbu keessatti dhaabbatee gooftaa eeguu qaba. Bara darbu keessatti dhaabbatee Kiristoosiin eeguu qaba. Kiristoos madaa'ee anaaf dhiiga isaa kan lolaase jedhee anaaf kan inni dafqee waraaname jedhee yaaduu qaba. Akka Phaawulos ani madaa godaannisa Yesuus qaba ture ofii koo irraan qaba jedhe. Isa kam madaa sanatti madaa'e madaa fannoo isaa keessa kootii na raasa jedhe. Keessa kootii natti yaadatama jedhe. Egaan ani yeroo sagalee waaqayyoo lallabuu gaafan waa'ee fannoo dubbadhu natti tola. Waa'ee Kiristoos gaafa naasoo natti tola. Kanaafi Phaawulos utuu dhiigi isaa dhangala'uuf jiru ani dhiigni koo akka dhibaayyuutti sani dhangala'u nan gammadaa jedhe. Ilaal kan dhangala'uudhaaf jiru dhiiga isaati. Kan dabarfamee kennamuuf jiru lubbuu isaati. Garuu maa jedhe Phaawulos dhiigi koo sani dhangala'utti nan gammada jedhe. Maaliif duunni bu'aa kooti keessa darbee mana abbaa kootti gala jedhe. Ilaal. Du'aan bu'aa kooti jedha. Warri Kiristoosin ilaalan haala darbu keessatti hafanii dhaabatu. Kanaaf bara darbu keessatti hafanii jiraachuu kan jedhu irratti dubbachaa jira. Uumama boqonnaa jalakkoofsa sagal gaafa laaltanii Noohi dhaloota sana keessatti nama qajeelaa, nama balleessaa hin qabne tureedha. Inni karaa waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan waaqayyoo wajjin jiraate. Hiddi dhaloota sanyii Noohi immoo itti fufee lakkaa'amee jiraadha. Ilaal. Noohi jedha jalqaba lakkoofsa sagal gaafa laaltan dhaloota sana keessaati nama qajeelaa turedha. Nama balleessaa hin qabne turedha. Yeroo dhaloonni waan darbu raafamu Noohi raafamu turedha. Ilaabasaa kaatuu raadiyaa. Yeroo dhaloonni waan yerootiin miidhamu Noohi waan yerootiin hin miidhamu turedha. Dhaloota sana keessaati Noohi maal ture? Nama qajeelaa turedha. Qajeelaa qofa osoo hin taane nama balleessaa hin qabne turedha. Namoonni baay'een cubbuudhaan gaafa isaan karaarraa maqan, haala yerootiin gaafa isaan karaarraa maqan, kan gaafa isaan ejjan, kan gaafa isaan hatan, kan gaafa isaan soban, kan gaafa isaan sagaagilan, Noohi dhaloota sana keessa maal ture? Nama qajeelaa turedha. Hiilaa baraashiyaa. Nama balleessaa hin qabne turedha. Eewutu Noohi. Nama yaada waaqayyoo eegee jiraatu turedha. Ilaal. Nama karaa waaqayyoo irra deebi'uudhaan jireenya isaa eeggatu turedha. Namoonni baay'een dhiichisanii sirbu kaan inni ejju kaan inni dhugu kaan hin qaamu waan bara garaa godhu. Garuu namni waaqayyoo Noohi maal ture dhaloota sana keessaayidha. Nama qajeelaa turedha. Qajeelaa qofa osoo hin taane nama balleessaa hin qabne turedha. Ilaal. Kiristaanni kan inni jireenya caalu qabachuu jalqabu yoomi yoo jettan gaafa jireenya isaa Kiristoosiif laatuudha. Noohi taa'ee yaade. Waaqayyo Noohi isaan booddee dhaloonni sun jal'inaan waan guuteef, dhaloonni sun hamminaan waan guuteef, garaan dhaloota kanaaf tole dhenaa buluu waan didee fedhe Waaqayyo dhaloota kana yeroon itti lafa irraa balleessu ga'eeraa jedhe. Kanaaf Noohi waa tokko sitti maa jedhe? Ka'iitii markaba tolfadhu jedhe. Noohi jedhe Waaqayyo maqaadhaan waame.
markaba qopheeffadhu ittiin jedhe. Markaba qopheeffattu kanammoo dhaloonni si dudduuba jiran ijoolleen kee, haati manaa kee, abbaan firri kee, sanyiin kee akka ittiin oolutti markaba gaalshaa qopheessi jedhe. Kallattiin ittiin qopheessitu sittin argisiisa, garuu ati dammaqi jedhe Waaqayyo. Nooyi akka inni dammaquuf gooftaan cimsee Nooyin gorsuutti ka'e. Nooyidhaan garuu muka dhaabbatee jirurraa markaba soqiin jenne Waaqayyo. Ilaali. Mukuma isuma jigee jirurraa Waaqayyo akka inni markaba soquuf jaje. Waaqayyo lubbuu oolchee lubbuu ajjeesuu hin barbaadu. Tokko fayyisee tokko balleessuu hin barbaadu Waaqayyo. Amala Waaqayyoo keessatti yeroo hundumaa warra sadhaga'anii bulan daandii jireenyaarra deemsisuudha. Amala Waaqayyoo keessaa warra toledhanii isaaf jiraatan yeroo hundumaa daandii jireenyaarra deemsisuudha. Ergaan sii qaba. Bara darbu duukaan fiigin, ergaa darbu duukaan fiigin, dhaloonni uumama lubbuu qaban jedhamanii warri eegaman kun yeroo isaan galaana badiisaatiin oofaman, yeroo isaan abidda badiisaan oofaman, mirga qabdaati, iddoo caalu qabdaa. Iddoo caalus si eegaara, gatiin kee guddaadha fuula gooftaatti. Sasii madaa ilaali, sasii du'e ilaali. Gatiin qajeelotaan badu, gatiin tolootaan badu. Warra gooftaatti hirkataniif mana Waaqayyoo keessa iddoo jireenyaa bal'aatu jira, namee caafamee jira. Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu, ani nan deema gara Abbaan naqa, gaafa naqu immoo iddoo nan jiraadhu akkas hin dhuftanii jiraattaniif iddoon sinii qopheessaa jedhe. Warra isaan jiraataniif gooftaan iddoo qopheessuu beeka. Dhaloota akka keeka isaatti bulaniif iddoo qopheessuu beeka. Dhaloonni baay'een bara kana keessa yeroo inni sagalee Waaqayyoo dhaga'uu jibbu keessa jirra. Yeroo dhaloonni baay'een sagalee Waaqayyoo dhaga'uu jibbu keessarra. Dhaloonni baay'een sagalee Waaqayyoo dhaga'urra yeroo inni waan darbu waan garagaraa duukaa fiigu keessa jirra. Waaqayyo immoo yeroo hundumaa kan inni dhaloota gorsumaa inni sagalee isaa akka inni dhaga'uudha. Dubbii jireenya akka dhaloonni dhaga'u barbaada. Sagalee Waaqayyoo yoo dhageesse bara jiraattutti gooftaan akka mataa taatee bultu godha. Dhaloonni Waaqayyoon hin dhageenye garuu, dhaloonni gooftaaf hin jiraanne garuu mataa ta'uu miti, eegeeyyuu hin ta'u. Dursuu miti, teellaa keessayyuu teellaa sadhumaa ta'a. Galgala isaanii bada warra Waaqayyoof hin jiraanne. Kanaaf Nooyi markaba soquu jalqabe. Markaba soqe Nooyi. Hin soqe markaba. Markaba adda soqee booda gooftaan akkanatti hin jedhe. Nooyi jedhe. Eennaan ayizoo jabaadhutti fufedhe. Waggaa 120 guutuu markaba soqe Nooyi. Waggaa 100 waan ulfaataadha. Waan danda'amu miti. Garuu waggaa 120 guutuu bira naanna'ee markaba soqa. Maal jaarsichi dulloomaan kun illee iyyaa'u ittiin jedhu. Maal ta'e jaarsi dulloomaan kun ittiin jedhu Nooyi itti ka'isu. Jaarsa dulloomaan ati immoo bababaatti. Nooyi qalbii keessan geeddaradhaa, yaada garaa keessan jijjiirradhaa. Gooftaan dhiyootti hin dhufa, dhiyootti sin dhufa. Adaraa keessan deebi'aa. Addunyaan kun abiddaan baduuf jirti, namoota baay'ee karaarraa maquuf jira. Adaraa keessan deebi'aa gaafa inni ittiin jedhu namoonni baay'een maal jedhu? No, wow, no. Nuti ammayyuu ganaa dhunna, ganaa sirbina, ganaa dhiichimna jedhu. Ganaa akka barbaanne taana jedhu. Ganaa yaada keenya duukaa buuna jedhu. Ganaa miira keenya duukaa buuna jedhu. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu akkana jedhe. Ani jedhe gara abbaa kootiin deema jedhe. Macaa wangeela Yohaannis boqonnaa 14 gaafa dubbistan. Warra na dhaga'anii jiraataniif iddoo qopheessuun naqa jedhe. Warra Kiristoosiin dhaga'aniif iddoo qophaa'ee jira. Iddoon sii qophaa'ee akka jiru beeki. Mirga Waaqayyoo iddoon caalu akkasii jiru beeki. Gartuu Kiristoosiin dhaga'uuf iddoo caalutu jira. Warra Waaqayyoon dhaga'aniif iddoo caalutu jira. Waan yeroon hin balleessin galgala kee. Waan yeroon hin balleessin dhuma kee. Kan sii ta'u mirga Waaqayyoo jira. Warra tolootatti hin dukkanaa'uun bari'a. Har'a yoo dhiyeessu sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu sanyiin imimmaan facaasan, sanyiin boo'aa facaasan gammachuudhaan haamamaa jedha.
Sanyii akkamii facaafataa jirta har'a? Kaan sanyii ejjaa facaasaa oola, kaan sanyii cubbuu facaasaa oola. Kaan albaadhummaa facaasaa oola, kaan waan darbu facaasaa oola. Ati maal facaasaa jirta? Sanyiin ati facaaste maali? Sanyiin ati facaaste sanyii akkamiiti? Guyyaa tokko gaarii samaas ta'u sii biqila. Wanta ati hojjettetu sii biqila. Sii biqila. Jireenya kee eeggachuun garuu isa dursaa si fayyada. Yeroo tokko dhalootaan deebii mootummaa Waaqayyootti karaa Waaqayyoo irra deemi gaafa ittiin jettu, dhaloonni baay'een waan ati nama sana miitutti fakkaata. Waan ati nama sana boolla keessa qottee keessatti fakkaata. Garuu jireenyi dhuunfaadha. Namni amantii ergaansii qaban bara darbuu keessatti haftee jiraachuu yoo barbaadde, sa Waaqayyo siin jedhu dhaga'i. Warra afanii jiraataniif gonfoo haaraatu qophaa'ee jira. Kanaafi Nohi markaba isaa soqatee Waaqayyo yeroo uumama lubbuu qabu hundumaa lafarraatii balleessuudhaaf ka'u, Nohi inni dadhabbii isaa dadhabee waggaa 120 guutuu markaba soqee, markaba isaa keessa dhokateetu haleluuyaa dhibba shannanuutti ka'e. Markaba isaa keessa taa'ee uffee jechuu jalqabe. Haara galfachuutti ka'e. Uffee jechuutti ka'e. Nohi markaba isaa keessa taa'a. Dhaloota baay'ee gamoon bebbeekamoon gaafa jigu, warri jirreedhaan gaafa isaan iddoo gadhiisan, warri nutu caalaadhaan gaafa isaan iddoo gadhiisan, warri nutu jabaadhaan gaafa isaan iddoo gadhiisan, Nohi markaba isaa keessa taa'eetu gatii dadhabbii isaa nyaata ture. Gatii dadhabbii irra dadhabdu kana qoosaa seetaati. Guyyaa tokko mirga Waaqaatti sii laatama. Guyyaa tokko fuula Waaqaatti sii kennama. Gaariis ta'u hamaas wanti hojjette jabbaa firrii irratti fudhachuuf jirta. Bara darbu keessatti hafii jiraadhu. Dhiiga oolichaatiin namni sagalee kana dhagaa jiru gara gadiis gara oliis, biyya keessa biyya alaa Itoophiyaa irraa, eessa irraa, Dubaay irraa, Joordaan irraa, Ameerikaa irraa, ardii gara garaa irra kan jiraattan, sagalee kana dhagaa kan jirtan dhiiga oolichaan irraa kaasaati. Hafuurri Waaqayyo akkasin haftanii jiraattan godhu karaa isiniif banu. Nana man harka Waaqayyoo. Warra Waaqayyo amananiif karaatu banama. Kanaafi bara darbu keessatti hafanii jiraachuun akkamittiin danda'ama waan jedhu qabxii lamaan sadan tokkoon dubbadha. Bara darbu keessatti hafanii jiraachuun kan danda'amu tokko seera Waaqayyoo eeguudhaani. Bara darbu keessatti hafanii jiraachuun kan danda'amu seera Waaqayyoo eeguudhaani. Seera Waaqayyoo eeguudhaani. Sagalee Waaqayyoo keessa Deebii 28 lakkoofsa 1 gaafa dubbistan akkanadha. Sagalee Waaqayyoo gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan, abboommi isaa isan narrasin abboomus gaarii gootanii yoo eegdan, Waaqayyo gooftaan keessan saba hundumaa yookaan saba warra kaan hundumaa gararraa sin godha malee teellaa sin hin godhuedha. Sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii yoo dhageessan eebbi kun hundinuu isiniif hin dhufayda. Isin dhufuu duwwaa miti moo isin qaqqabaayedha. Mandara keessatti maasii keessattis in eebbifamtoodha. Dhalli keessan iyyuu sababii isin sagalee Waaqayyo dhageessaniif eebbifamoo ta'aadha. Minaan maasii keetii, horiin qe'ee keetii illee eebbifamoo ta'uudha. Wanti qabdu hunduu eebbifamaa ta'aadha. Diinonni keessan warri isin irratti ka'an isin duratti rukutamanii akka dhuman Waaqayyo in godhadha. Gaafa isin isa dhageessan, sagalee isaa gaafa isin, seera isaa gaafa isin eegdan, akka inni jedhetti gaafa jiraattan, akka inni jedhetti gaafa bultan, akka inni jedhetti gaafa deddeebitan, warra isin ari'ataniif warra isin nyaachuu barbaadan Waaqayyo gooftaan dabarsee harka keessanitti laata'edha. Isinitti kennatu hin taane diina keessan sinitti laata'edha. Isin laakiyatu diigaanos edibaan kantaaliyaa guuta. Isin diina keessanitti kennatu hin taane diina keessan warra isin gaadan dabarsee isinitti kennaa'edha. Nama sagalee kana dhaga'u lafa jirutti sagaleen aaraan akka qaqqabu ajajeera. Kanaafi dubbii Waaqayyo duwwaa dhaga'aa isiniidha.
warri sin balleessuuf kaatan rukutamanii akka isaan dhuman nan godhaan jedha. Karaa tokko sinitti dhufu karaa torba garuu sin baqatu jedha. Gaafati seera Waaqayyoo heddu diinni kee si balleessuu dhufee ofii bada. Seexanni si nyaachuu dhufee ofii bada gaafa kam? Gaafati seera Waaqayyoo heddu. Gaafati dubbii Waaqayyoo heddu. Gaafata akka Waaqayyo siin jedhetti jiraattu. Gaafata akka Waaqayyo siin jedhetti baatee galtu. Gaafata akka Waaqayyo dubbatutti baatee galtu. Karaa tokko si loluu dhufanii karaa torba si baqatu. Kallattii wal dhaalchisa Waaqayyo karaa harkaa gata warra si gaadan. Gaafa kam? Gaafata akka inni jedhetti jiraattu. Jireenyi kiristaanummaa inni jalqabaa gaafa nu akka Waaqayyo nuun jedhetti jiraannudha. Gaafa nu akka inni nu abboometti jiraannudha. Addunyaa kanarraa Waaqayyo kan inni fedhu dhaloonni akka Waaqayyo jedhetti akka inni jiraatu barbaada. Akka Waaqayyo abboometti akka inni jiraatu barbaada. Kaayyoon Waaqayyo dhaloota gara biyya lafaa kanaa dhufee dhaloota gara jireenyaatti fiduudha malee waan ergama biraa qaba miti. Seera Waaqayyoo namni eegu akka yaada Waaqayyootti namni jiraatu mataa ta'a malee eegeen ta'u. Gombisaa keessanitti waan tarkii keessan hojjetu hundumaatti Waaqayyo eebba hin ergaa'edha. Gaafa kam? Gaafati seera Waaqayyoo heddu. Wanta ati qabatte hundumaa irratti Waaqayyo eebba ergaa'edha. Waaqayyo gooftaan keessanii biyya isinii kennu keessatti isinin eebbisaa'edha. Isin abboomii Waaqayyo gooftaa keessanii yoo eegdan karaa isaa irras yoo adeemtan Waaqayyo akkuma isiniif kakatee ture saba isaa isa qulqullaa jedhee isinin dhaaba. Kan koo ta'ee sin dhaaba. Ijoollee koo ta'ee sin waama. Mucaa koo ta'ee sin dhaaba. Yoo isin akka isiniin jedhetti jiraattan sabni warri biyya lafaarraa hundinuu eebba isiniif ta'u arganii dinqifatu. Maqaa Waaqayyootiin akka waamamtan in argu. Isinin sodaatus isinitti dhiyaachuu hin danda'an sin baqatu malee Waaqayyo biyya abboota keessaniif kennuudhaaf kakate yeroo isiniif kennu achitti dhaala keessan hormaata horii qe'ee keessanis midhaan maasii keessanis Waaqayyo eebbisee sabi hundumtuu dhaloonni hundinuu waa'ee keessan akka dinqifatu hin godhaa'edha. Eewu kana manu bara kana gooftaa seera isaa yoo dhageesse yaada Waaqayyo yoo ta'edde Waaqayyo akkati mataa taatu godha malee akkati baddu hin godhu. Akkati dursitu godha malee akkati durfamtu hin godhu. Akkati mootu godha malee akkati mo'amtu hin godhu. Akkati caaltu godha malee akkati caalamtu hin godhu. Akkati darbitu godha malee akkasi darban hin godhu. Gaafati seera isaa hedduudha kun. Gaafati jecha isaa hedduudha. Dhaloonni jecha Waaqayyo dhaga'u yeroo hundumaa mataa ta'ee bula. Yeroo hundumaa dursee bula. Waaqayyo gaafa sin seera isaa eegdan illeedha sagalee Waaqayyo. Horii qe'ee keessanii eebbisee maatii maasii keessan eebbisee gombisaa badhaadhummaa isa gaarii isa Waaqa irraa isiniif banee yeroo isaatti lafarratti bokkaa isiniif roobsa'edha. Ilaa baagaa taandaala boos. Gombisaa badhaadhummaa isinii baneetu yeroo isaatti maal isinii roobsa? Bokkaa isinii roobsa'edha. Ilaali. Gombisaa badhaadhummaa banee bokkaasaa yeroo isaatti roobsa'edha. Warra kamiif? Warra isa dhaga'aniif. Warra seera isaa eeganiif. Warra yaada isaa galmaan ga'aniif. Gombisaa badhaadhummaa banee yeroo isaatti eebba roobsaa fedha. Kan kun ta'u eenyuuf yoo jettan warra seera Waaqayyo eeganidha. Warra yaada Waaqayyo eeganidha. Warra dubbii Waaqayyo eeganidha. Yeroo hundumaa dhaloonni seera Waaqayyo eegu karaa badiisaa irra hin bulu. Yeroo hundumaa jireenya moo'ichaa akka isaan jiraatan godha. Okay, qabxii tokko yoona sumarratti dhaabe qabxii lammaffaattan darba. Qabxii lammaffaan bara darbu keessatti hafanii jiraachuun kan danda'amu inni lammaffaan Waaqayyoon dhaga'uudha yookaan immoo Waaqayyoon kadhachuudha.
Tokkoffaatti seera Waaqayyoo eeguudha isiniin jedheera, lammaffaarratti immoo Waaqayyoon kadhachuudha. Maaltu bara darbu keessatti hafanii jiraachuun kan danda'amu? Seera Waaqayyoo eeguudhaan bara darbu keessatti hafanii jiraachuun danda'ama. Lammaffaarratti immoo Waaqayyoon kadhachuudhaan rakkina darbu keessatti hafanii jiraachuun kan danda'amu. Qormaata dhufu keessatti hafanii jiraachuun kan danda'amu. Gooftaan Yesuus Kiristoos Wangeela Luqaas 22 lakkoofsa 39 gubbaatti gaafa dubbistan akkana jedha. Mandaricha keessaa yommuu ba'e Yesuus akkuma amala isaa gaara ejersaa dhaqee bartoonni isaas isaa wajjin dhaqaniidha. Iddoo sanas yommuu ga'e garuu bartoota waa tokko gorse Gooftaan. Qorumatti akka hin galleef kadhadhaa ittiin jedhe. Maalitti akka hin galleef? Qorumatti akka hin galleef kadhadhaa jedhe. Ilaal, Gooftaan Yesuus bartoota wajjin jira. Garuu akka hin qoramnetti kadhadhaa jedhe. Kiristaanni jireenya kadhaa hin qabne, kiristaanni jireenya kadhaa hin qabne, dubartii sabbata hin qabneef dhiira zaqqii hin hidhanne wajjin wal hin caalu yookaan dhiira qabattoo hin qabne wajjin wal hin caalu. Eenyutu kiristaanni maal hin taane mudhii isaa jireenya kadhaa hin qabne nama mudhii isaa hin hidhanne wajjin wal hin caalu. Kanaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos maadhee bartoota barsiisa yoo ta'an isinittan himaa jedhe kadhadhaa jedhe. Qorumatti akka hin galletti dammaqaa kadhadhaa jedhe. Jireenya keessa wanti raasuu dhufu waan baay'ee jira. Wanti garaarraa isin gatuuf dhufu waan baay'ee jira. Isin garuu akka hin qoramnetti kadhadhaa jedhe. Qorumatti akka hin galletti kadhadhaa jedhe. Waan darbutti akka hin kennamnetti dammaqaa kadhadhaa jedhe. Dhaaraasaa kuutaaliyaa goosiyaa cimseensinitti himaa kadhadhaa jedhe. Bartoota jireenya kadhaa barsiisa. Baay'een namootaa jireenya kadhaa hin qaban har'a. Amala kadhaa waan hin barreeffamanni kan jilbeenfatee achumaan rafa. Nama baay'ee gaafa laaltan jilbeenfataa achumatti rafa. Hin kadhatuu danda'ema Gooftaa Yesuus galata kee illee hin jedhu. Tokko musiree mazarra ciisee yaa Gooftaa waan nagaan na oolchi deebisu yaa galatoo halleluuyaa jechuu jalqaba. Maaliif? Mi'aa kadhaan barre namni baay'een waan kadhaan hojjetu hin barre. Kiristaanni garuu kiristiyaanummaan isaa kan mi'aawu yoomi yoo jettan gaafa kadhatudha. Gaafa kamiin jedhe? Gaafa kadhatudha. Gaafa kadhatu jireenya kiristaanummaa mi'aawu jiraachuu jalqaba. Shin kadhanne taanaan jireenya isaa kan qabu. Yeroo hundumaa dammaqaa kadhadhaa Gooftaan. Yeroo hundumaa jabaadhaa jedhe. Yeroo hundumaa dammaqaa jedhe. Namni Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota yeroo hundumaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 irratti gaafa dubbatu Gooftaa Yesuus Kiristoos akka jedhe. Kadhadhaa isinii kennama balbala rukutaa isinii banama barbaadaan argattu jedhe. Namoonni baay'een utuu balbala rukutin akka saamanii banamu barbaadu. Utuu hin barbaadin argachuu barbaadu. Jireenyi kiristaanummaa dhamaatii qaba. Kadhachuu qaba. Boo'uu qaba. Dafquu qaba. Namni baay'ee nama fuula Waaqayyootti boo'een kadhatu. Jireenya isaa ta'uun kutaadha. Raafamaadha. Akkuma barbaade ta'ee buluu barbaada. Akkuma barbaade waliin dha'ee jiraachuu barbaada. Jireenyi Kiristoos keessatti garuu kan mi'aawu yoo jireenya kadhaatiin ta'edha. Kanaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa bartoota waa'ee kadhaa barsiisa. Namni Waaqayyo Phaawulos gaafa laaltan immoo Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gaafa dubbistanii bartoota waa tokko dubbisa. Waa'ee tokko taasaa. Waa'ee namummaa keessanii isa keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuuraa humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadhaa jedhe. Ilaalu. Amma namoota tokko fiyyinee qooqa keenya duunee kan nu kadhannuu fi hafuura Waaqayyootti tajabaatu hafuura Gooftaatti tajabaattu cimtee guddattu enneetu. Cimtee guutamta halleluuyaadhaan cimtee guutamta afaan haaraadhaan cimtee guutamtu yaa labaasaa kaatuu raadiyaa jettu jenneetu.
Tokko garuu kaleessa sachuma. Kaleessa sachuma amma namni tokko gaafa laaltan kaleessa danda'een kadhatu waggaa irraa danda'een kadhatu waggaa lama irraa danda'een kadhatu kiristaanni akkasii kiristaana miti. Kiristaanni garuu guutamaa deemuu qaba. Kiristoositti guddachaa deemama. Guddinni jireenya kiristaanumaa daangaan qabu amma dhufaatti Kiristoositti guutamaa deemama. Sinii galaa jiraa? Amma guutummaa Kiristoositti guutamaa deemama. Har'an guuttadhe boriin guuttadhe waan jedhamu hin qabu. Namni tokko kaleessa safuura maatiin raayya har'a safuura maatiin raayya. Kiristaanni akkasii ofuma isaatiiyyuu seexana ta'ee jira. Gaafati ansin barbaadottu al takka keessaa baata seexana keessaa. Sabooda seexanni si keessan taa'u si keessaa ba'a. Yeroo darbe dubbadheera. Jecha kana yeroo baay'ee nan dubbadha. Namoonni tokko seexanni wanti inni isaan keessaa ba'uu diduuf maaliif yoo jettan namicha du seexana keessaa hin baane. Nama seexana keessaa hin baane immoo seexanni keessaa hin ba'u. Gaafati seexana keessaa baatu seexanni ofii si gadhiisee deema. Nambade wayyoo mana koo'edha. Amma namoota tokko amma wayyoo mana koo diigameedha seexani. Nambade nan salphadhe wayyoodha. Maal taate mana koo'edha. Manni kee na wayyoo nambade. Hin diigame manni koo na kaadde. Waggaa 7 waggaa 5 waggaa 10 keessa boqodhe wayyoo nan gubadhe nambade naa dhumeedha. Maal ta'e yoo jettan namicha du seexana keessaa ba'e. Ingane seexana. Tokko garuu keessuma ta'e hin qoqa seexanni. Akka marqaa garagalchaa dhabee hin qoqaa. Maaliif yoo jettan namichatu keessaa hin baane. Kiristaanni jireenya kadhaa hin qabne bara darbu keessatti hafee jiraachuu hin danda'u. Daani'eel sababii Waaqayyoon kadhatu qofaaf dabarfamee du'atti akka inni laatamu ta'e. Haa ta'u malee Daani'eel garuu aga du'aatti aga boolla leencaatti kennamutti iyyuu amanamaa ta'etu inni narra jiru kun goota jabarbe abiddaati jedhe. Shinkadhate. Dhaloonni baay'een boolla rakkinaa keessa dhaabbatanii Waaqayyoon kadhatu. Tokko immoo manuma gaarii keessa ta'anii Waaqayyoon beekanii hin kadhatan. Tokko immoo iddoo magaarii irra jaajjanii Waaqayyoon beekanii hin kadhatan. Arraba namoota baay'eerra jireenya kadhaa hateera seexanni. Jireenya kadhaa qabdaati. Kiristoosiif ulfina laachuu hin dandeessaa. Jireenyi kee wangeelaa bitamaadha. Dhaloonni baay'ee wangeelan beekanii. Walumaan dha'uu baran namoonni baay'een isa kana baran. Amma isan jedhu keessa maal dhagaa hartooma. Waca malee wanti dhaga'amu hin jiru. Waaqayyo waca dhagaatu hin taane iyya dhagaa. Iyya saba koon dhaga'edha malee waca saba koon dhagaa hin jiru. Gabaa keessa gaafa dhaqxan iyya moo waca dhageessu. Gabaa keessaa kan dhaga'amu waca malee iyya miti. Eenyu akka wacuun beekamu garuu wacama. Al takka namoonni iyyanii wacu waan ta'eef waan iyyanitti fakkaata. Waaqayyo sagalee koo dhaga'uu dideedu. Waldaa baay'ee keessa saba baay'ee keessa namoota baay'ee keessa wacatu jira malee iyyi hin jiru. Waaqayyo garuu seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irratti gaafa laaltan iyya saba koo warra Gibxii jiranii nan dhaga'eedha. Maannennaan isa isaan warra isaan irratti ka'an jalaa ba'uudhaaf rakkinatti ulfaate jalaa miliquudhaaf gara kootti iyyan nan dhaga'eedha. Iyyan dhaga'eedha malee wacan dhaga'e hin jedhu. Namoonni baay'een hin iyyutu hin taane wacu. Waaqayyo immoo kana ni dhaga'u iyya malee waca miti. Gaafa Waaqayyotti kadhattu gajjedhii kadhadhu. Gajjedhii taa'ii kadhadhu. Namni baay'een taa'ee wangeela waan hin dhageenye jireenyi isaa saamame. Mul'ati isaa saamame. Waaqayyo maal jedhaa jechuun beeku namni. Intii ka karaa dalgaa irra akkuma barbaade barrisaa deema. Waan darbu duukaan fiigin taa'ii baradhu wangeela. Jireenya caalu jiraachuu qabda. Waan caalu qabachuuf aggaamuu qabda. Namicha tokkotu wangeelaawwiidha. Waldaa lafarraatti wajjin hojjenna turre. In kadhatan bu'a yeroo hundumaa garuu in kadhata. Haa ta'u guyyaa tokko garuu dubartii namaa ulfeessite ittiin jedhanii itti himnaan guyyaama sanaa ka'ee namichi beekaan irraa ka'een gooftaa dhiisaa jedhe. Maannennaan dubartii namaa ulfeessite ittiin jennaan nan dhiisadi maal taatennaan
beekaanoo musliiman taa'ee maal taate namoonni naan abaluun quba qabamuuf jedhaa jedhanii dhufanii natti himan. Abaluun quba qabamuuf akkas jedhaa jedhanii dhufanii natti himnaan namicho maal taate dheen gara isaa dhaqe. Maal ani koo beekaa akkanaan jedhanii ani koo beekaa irraa kaasee kiristaanota wajjin deemuu hin barbaadu, lafa waldaa dhaquu hin barbaadu, anarraa kaasee beekaa dhaqeen quba qabama jedhe. Nan bade haadhoo koo hin jedhe ati moo naan eenyaa? Isa kanaan itti kaleessa lubbuu koon kennattu annan qalaman itti kaleessa isa kanaan ittiin jedhe. Kana amma namoota tokko gaafa laaltanii amma lubbuu koottedha. Lubbuu koon kenna wangeelaaf jedhee dhaabbatanii fokkooru. Rakkinni xiqqoon tokko gaafa dhufu garuu hin darban. Dhiphinni tokko gaafa amma wangeela Maatiyos boqonnaa 13 irra inni jiru sun sagalee Waaqayyoo namicha waa'ee sanyii facaasu sana naasa'u suni maalidha yoo jettan sanyii faca'u sana keessa sanyii waa'ee qoraattii keessa bu'e sana duwwaan sanii fudhadha. Sanyiin qoraattii keessa bu'e biqilee guddateedha. Gaafa inni guddatu sanyiin sun qoraattiin bitaan mirga jiru sanyii sana hin hudheedha. Ilaal qoraattiin sanyicha isa biqilee guddate sana hudhe. Kana jechuun immoo namoonni baay'ee wangeela dhaga'anii dubbii Waaqayyoo dhaga'anii agar kan qabnetti Waaqayyoon duukaa fiiganii gaafa Waaqayyo seenaa isaanii jijjiiree gaafa Waaqayyo lafaa kaasee haleluuyaa jedhanii hafuura qulqulluudhaan jireenyi isaanii haareffamee gaafa jedhan sooroma biyya lafaatiin cubbuu biyya lafaatiin hudhamanii gooftaa dhiisanii deemuudha. Gooftaa gana deemuudha maaliin? Waan biyya lafaatiin maal ta'anii hudhamanii gananii deemuudha. Namoonni baay'een kan isaan Kiristoosiin gananii deemanuuf maaliif yoo jettan waan biyya lafaatiin hudhaman. Kan isaan Waaqayyoon kadhachuu dadhabaniif waan biyya lafaatiin hudhaman. Namoota tokko amma maaliif hin kadhattu Waaqayyoo yoo jette arrabni isaa deemee haleluuyaa yuun jedhu beekee haleluushaa jedhu namoonni baay'een sim jedhu namoonni baay'een simiin immoo maqaa namaati. Haleluushaa jedhu lushaan barbaadu Waaqayyo arrabni kee haleluuyaadhaan dibamuu qaba. Haleluuyaan afaan ergamootaati. Dibamuu qaba, jireenyi kee geeddaramuu qaba. Kiristaana jechuun kan jijjiiramaa deemuudha. Haaleffamaa irraa bora haaraa kan deemuudha. Mul'ati kee irraa bora haaraa deemuu qaba. Jireenyi kee irraa bora haaraa deemuu qaba. Jireenya hafuura kee guddachaa deemuu qaba. Mul'ati kee dabalaa deemuu qaba. Biyya jirtu keessatti harka kee raasii namni sagalee kana dhageessu ani dabalaan deema jedhi. Amalli kiristaanaa dabalaa deema. Guddachaa deemuudha kiristaanummaan. Har'a caalaa bor dabalaa deemuudha. Kaleessarra dabalaa deemuudha. Dheengaddarra dabalaa deemuudha. Malee maal akkas akka ta'e beekaa isa kaleessaatiin wal makaa deemuu miti kiristaanummaan. Har'aa bor haaraa deemuudha. Jireenyi kiristaanummaatti guddatamaa deema. Dabalamaa deema. Kaleessa namatti yoo ta'e irraa hama dhiisuu qabda. Kaleessa ejjita yoo ta'e irraa ejja dhiisuudha. Kaleessa sobda yoo ta'e irraa soba dhiisuudha. Kaleessa namatti yoo ta'e irraa hama dhiisuudha. Kaleessa si namatti har'a si namatti taanaan hati du'aadha malee nama miti. Du'aan immoo naga'u. Kaleessa sobda yoo ta'e irra si diuftee sobda taanaan hati du'aadha malee nama miti. Du'aan immoo nama naga'u. Jireenyi kiristiyaanummaa har'aa bor dabalaa deema malee haaraa deema Kiristoositti guddachaa deema malee waan lafarraatti guddataa hin deemamu. Har'aa bor dabalaa deemama. Jijjiiramaa deemama. Kaleessa waan jallaa hojjetteetta yoo ta'e har'a immoo jallina sana keessa baatee waan biraa hojjechuudha. Kiristaanummaan akkasi. Kiristaanummaa jechuun akkasiidha. Maleessuma kaleessa jettutti deebitee hojjetta yoo ta'e ati nama sammuu qabu miti. Kanaaf bara darbu keessatti hafanii jiraachuun kan danda'amu maaliin jedhe Waaqayyoon kadhachuudha. Waaqayyoon kadhachuudha. Inni sadaffaan qabxiin sadaffaan garaa guutuu Waaqayyoon duukaa bu'uudha. Garaa guutuu eenyuun duukaa bu'u? Waaqayyoon duukaa bu'u. Maaltu? Waaqayyoon nama garaa guutuu isa duukaa bu'u bara darbu keessatti hafee kan jiraatu godha. Sittani mabboleettii kobboleessa ko bara darbu keessatti haftee jiraachuu yoo barbaadde Kiristoos duukaa bu'i.
Gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Maarqos boqonnaa 1:16 irratti ciisaa bishaan Galiilaa bukkee utuu darbu namicha Simoon jedhamuu fi Indiriyaasii fi obboleessa isaa Simoon kiyyoo isaanii bishaanichatti durabbatanii argee isaan qurxummii qabduu turan itti goree ilaaleetu Yesuus itti goree na duukaa bu'aa ittiin jedheedha. Kottaa na duukaa ittiin jedheedha. Anis ani immoo kan nama walitti qabdaniinis hin godhaa. Kana booda qurxummii qabdu tuun taane saba koo walitti qabdu ittiin jedheedha. Achumatti isaan Simoonis Indiriyaasis kiyyoo isaanii achumatti dhiisanii gatanii Kiristoosin duukaa bu'aniidha. Eddii takka deemee immoo Yesuus Yaaqoobii fi Yohaannis ilmaan Zabdiyoos bidiruu isaanii keessa taa'anii kiyyoota isaanii utuu tottolfatanii argee inni achumaan isaan waameedha. Isaan inni na duukaa bu'aa ittiin jedheedha. Ilaali. Namoonni kun gooftaa duukaa gaafa bu'an jireenya isaaniitu jijjiiramaa deeme. Gooftaan waan biraatti hin jenne duukaa bu'aa ittiin jedheedha. Ingaa barri isin qurxummii qabdan ingaa har'aan booda kan nama walitti qabdan taatu ittiin jedheedha. Kanaaf kiristaana jechuun, kanaaf amanataa jechuun obboleessa koo obboleettii ko. Kanaaf nama gooftaa jechuun malee nama waa meeqaa wal la'u miti, nama waa meeqaa wal maku miti, nama waa meeqa duukaa fiigu miti. Bara darbu keessatti hafanii jiraachuun kan danda'amu yoomi yoo jettan garaa guutuu Waaqayyoon duukaa gaafa bu'aniidha. Achumatti kiyyoo isaanii gataniidha. Gaafa lafa jirtu sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessu kanaa kaatee cubbuu kaleessaa achumatti gaafa gattu. Isa kaleessa nagaa kee nyaate achumatti gaafa gattu. Sagaafa jireenya kee kaleessa nyaate achumatti gaafa gattu. Ati dabalaa deemta. Gatii bira darbi. Achumatti cubbuu gatii bira darbi. Tuffadhuu bira darbi biyya lafaa. Kan si qolqeessi salphisee si bira darbu barbaadu baay'eedha. Gatii bira darbi. Gooftaa kana duukaa garaa guutuu deemi. Gooftaa kana duukaa garaa guutuu fiigi. Dhaloonni gooftaa duukaa fiigan jireenya qabu. Dhaloonni gooftaa duukaa fiigan ulfina qabu. Dhaloonni gooftaa duukaa fiigan kabaja qabu. Duukaa bu'i garaa guutuu. Warri garaa guutuu gooftaa duukaa fiigan dabalaa bulu. Warri garaa guutuu gooftaa duukaa deeman ce'aa bulu. Warri garaa guutuu gooftaa duukaa deeman mul'ataa bulu. Humna isaanii taaraa. Mul'ata isaanii taaraa. Bara darbu keessatti haftee jiraachuu barbaadde garaa guutuu deemi gooftaa duukaa. Gooftaan galgala kee tolcha. Gooftaan dhuma kee bareecha. Gooftaan egeree kee bareecha. Gooftaan jireenya kee bareecha. Bara darbu keessatti haftee jiraachuu barbaannaan cimii gooftaa duukaa bu'i. Qabxiin lammaffaanii qabxiin afuraffaa irratti an dubbadhu barreeffataa jirtu jedhee yaada. Qabadhaa. Qabxiin afuraffaa irratti an dubbachaa jiru ormoota wajjin utuu waliin makin dhaabachuudha. Bara darbu keessatti hafanii jiraachuun kan danda'amu. Ormoota wajjin utuu waliin makin. Biyya lafaa wajjin utuu waliin makin. Cubbuudhaa wajjin utuu waliin makin. Jal'ina biyya lafaa wajjin utuu waliin makin. Cimanii dhaabachuudha. Maal godhanii? Cubbuu didanii. Biyya lafaa didanii. Jal'ina didanii. Dhaabachuudha. Utuu maal hin godhin? Utuu waliin makin. Waaqayyo jireenya kiristaanummaa keessatti wal makaan barbaadu. Namoonni baay'ee waliin dha'anii jiraachuu barbaadu. Amma raajota keenya tajaajiltoota keenya namoota baay'ee wanti salphise maali yoo jettan waliin dha'aadha. Aree maqaa barbaada malee hojii miti. Namoota baay'ee irraa maqaa argitu malee ayyaana argitu miti. Namoota baay'ee irraa maqaa jira malee ayyaana jira miti. Kan nu jireenya dhaallu immoo maqaa gaafa argannu tuun taane gaafa ayyaana argannuudha. Namoota baay'ee irraa appoostilii maqaa appoostilii argitu garuu kan irra jiru ayyaana appoostilii miti. Namoota baay'ee irraa evangelik prophet garuu kan irra jiru miti. An namoota jeephaa ufutuun taane garuu waan dhugaa tokko gaafa naasa'u bara kee keessatti utuu waliin makin gaafa jiraattu
sadarkaan guddina keetii yeroo hundayyuu dabalaa deema. Mul'ati kee yeroo hundumaa dabalaa deema. Diinagdeen kee yeroo hundumaa dabalaa deema. Kanaaf jireenyi kiristaanaa malee waan wal makuu keessa fiiguu miti. Waan wal makuu keessa kaachuu miti. Kiristoosii wajjin waliin makanii walii galanii jiraachuudha. Gaafa sana bareedaam jireenyi namaa. Gaafa kam? Gaafa Kiristoosii wajjin walii galee jiraannu. Sagalee Waaqayyo Izraa boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irratti gaafa laaltanii Izraan namni Waaqayyo sabni Waaqayyo baay'een fuula Waaqayyo duratti akkanii warra ormaa fuudhanii gaafatti wal makan Izraan namni Waaqayyo akkana annan cabe shan keessaa jedhe. Sabni kun Waaqayyo yakke Waaqayyoon gaddisiise wayyoon hamba deede. Fuula Waaqayyo duratti boo'ee Waaqayyoon kadhate. Nan cabede. Haa ta'u malee garuu warra fuula Waaqayyootti deebi'aniif ammayyuu abdiin jira jedhe. Daani'el boqonnaa 3 irratti ni gaafa laaltan Abednego Sheedraak Mishaak namoonni sadan sun utuu waliin makin dhaabatanii argaman. Jireenya rakkinaa keessa dhaabbatanii jireenya ulfaataa keessa dhaabbatanii jireenya maatu keessa dhaabbatanii utuu waliin makin dhaabbatan. Waliin makin waan darbu wajjin dhaabbadhu gooftaan dhiyootti sin dhufa. Yeroo gooftaan dhufu faara tolaadhaan gooftaa duratti argamuu yoo barbaadde bara darbu keessatti haftee jiraachuu yoo barbaadde galgala kee tolfadhu. Mee daqiiqaa tokko lafa jirtanitti ija keessa walirra buufadhaa na duukaa kadhadhaa. Yaa Waaqayyo gooftaa galanni siif haa ta'u. Sagalee kee waan nutti dubbatteef eebbifami. Asumarratti sagalee kana xumurree yeroo Waaqayyo nuu kenne yeroo biraa wal argina. Yeroo Waaqayyo nuu kenne yeroo biraatti walitti deebina. Har'a garuu sagalee kana asumarratti dhaabeen gara kadhataatti seenna. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin biyya keessaa biyya alaa iddoo mijatu iddoo mijanne kan jirtan dhiiga oolichaan humna sagalee kanaatiin bilisa ba'a. Rakkina keerraa bilisa ba'i. Waan si lolurraa shiikami. Har'aan booda bara dhiphinaa sirraa kaaseera. Bara boo'ichaa sirraa kaaseera. Bara harka duwwaa ta'uu sirraa kaaseera. Baratti abdii kutatan sirraa kaaseera. Baratti waan godhan wallaalan sirraa kaaseera. Baratti waan qabatan wallaalan sirraa kaaseera. Imbooyin kana booda hingaa. Lafa jirtutti harka kee kaasi namni sagalee kana dhageessu. Eelaa baassaa kaaturraa shiikoo tandala baasiyaa. Harkuma kee raasi lafa jirtutti sirraa kaaseera bara boo'ichaa. Alaabaan rakkina kee dhaabbatin kana booda. Alaabaan gaddaan dhaabbatin kana booda. Bara harka duwwaa ta'uu sin eelaa shiikoo tandala baasiyaa. Warri amantan bilisa ba'a. Bilisa ba'a. Dhibee kaleerraa, dhibee sombaarraa, dhibee tiruurraa, jaamummaarraa, naafummaarraa, HIV irraa, koronaa vaayirasiirraa, dhiiga oolichaatiin dhibee mul'annerraa bilisa ba'a, bilisa ba'a. Warri garatti gorta wallaaltan ikoonomikaali spirituaalii hafuurri keessan kan lolamu, foonni keessan kan lolamu bilisa ba'a. Waan hafuuraanan sin diba, waan hafuuraanan sin geeddara. Fuula Waaqayyo gooftaa maccaan bilisa ba'a. Har'aan booda laga rakkinaa teessee hin boo'in. Lafa kaleessaa teessee hin boo'in. Bilisa ba'i namni amantu. Bilisa ba'i. Maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataa amaneessii kadha. Humna Waaqayyo Waaqa jiraataa amaneessii kadha. Lubbuu waldaa kana keessa jirtu yeroo kanaa ka'ii bilisa ba'i. Rakkina kee dhabe ofirraa. Boo'icha kee dhabe ofirraa. Harka duwwaa ta'uu dhabe ofirraa. Waan qabatan wallaaluu dhabe ofirraa. Garatti goran wallaaluu dhabe ofirraa. Yaala basaa kaaturraa shiikaa taandara labasee kiroodondara labasiyaa. Yeroo amante namni amantee sagalee kana dhagaa jirtu harka kee fuula gooftaatti ol kaasi. Harka kana irratti abidda dhiiga ajajeera. Abidda dhiiga ajajeera. Abidda dhiiga ajajeera. Abidda dhiiga ajajeera. Harka kana irratti abidda dhiiga ajajeera. Lafa si dhukkubu hundumaarra harka kee kana kaayi. Harka kee kana irra kaayi. Yeroo namni kun harka isaa dhibee dhukkuba isaa irra kaa'u ka'ee ergaan hafuura hamaa ergaan dhukkubaa lubbuu kana qabdee jirtu dafiirraa lafa dha'i. Yeroo lubbuu harka kana abiddaan qabeera. Namni sagalee kana amanee harka isaa lafa dhukkuburra kaa'e dhibeen kamtu akka irraa baqu ajajeera. Dhiiga oolichaan akka irraa baqu ajajeera. Akka irraa cabu ajajeera. Humni du'aa ergaan bineensaa
guyyaa lakkaa'ee kan gaadu yeroo boolla du'aatti kan waamu warra du'an gidduu taa'ee kan tasaasu holqa dhagaarra taa'ee kan gaadu bara du'aa kan maaraadiyaalaa baasaa kaaturraa shiigaa tandaa ajajeera dhiiga olichaan akka irraa cabu ajajeera dhiiga olichaan madda rakkina kee gogseera madda boo'icha kee gogseera bara harka duwwaa ta'uu sirra dabarseera waan qabatan bilisa bayna mi'amante humna du'aa ka'uu Yesuusin bilisa bayna mi'amante amma kaasee lubbuun daaraalaa baasiyaa lubbuun sagalee kana dhageesse akkaseen fayyitu ajajeera hilaa dhuga baatiif dhaabbadhu sagalee sana dhaga'een fayyinaaf qophaa'e kan jettan jirtu sagalee kana dhaga'ee tan bilisa baye yeroo mana kadhatame yeroo mana ergaa sana dhaga'e ka'ee qaama koo keessa akka biddaana fiige yeroo sanaa ka'ee nagaan irratti ta'e ba'a wayin irraa ka'e qaama koo keessa waa rukutame na balaqqamsiise kan jettan jirtu namoota baay'een abiddaan tuqanaan jedhe gooftaan ergaa kana zimmedheen lallabne zimmedheen dubbanne namoota baay'een harka biddaan tuqanaan jedha namoota baay'een abidda koon tuqanaan jedha namoota baay'een dhaabaasaa kootaan daalabaasiyaa namoota baay'een hiikadhaan jedha raashii kaataalaboo seekaatiyaa namoota baay'een furanaan jedha pilaakuutaan daalabaasiyaa yaalabaa rahaba daalaboosiyaa bilisa akkati baatu ajajeera maqaa Yesuusin namoota sagalee kana dhagaa waan furtuuf si'aa galatu fayyina addaa namoota kana waan laatteef eebbifami waan hundumaaf si'aa galatu ulfaadhu maqaa Yesuusin sagalee kana fakkaatu yeroo biraa akka wal arginutti ayyaanni kee dachaa nuuf baay'atu maqaa gooftaa Yesuusin amma humni kee nurratti aroobu waan hundumaaf si'aa galatu ulfaadhu eebbifami namoonni baay'een sagalee kanaan dhagaanii akka bilisa ba'an waan gooteef ulfaadhu kabajamuun siif haa ta'u humna maqaa Yesuusin ameen.